السلام عليكم متمبريتو كم جرت النجية فيانا قفتني أنا منى على ربي فيديو بداتين دفي أرواني سنجرسيسو pastry puff يوخين وان سليت أن إن أخويني يوخين انتبسني جاتشو لا أوفنا خيساني تاني يوخين إير فراير خيسا وان نقودن ديسنين سنجرسيسا هدو إيزي دسال بادا نما هنديبو أما خراد لقاتي هذه منو akka agartan maxabashaan qaba maxabashaa saliida xiqqoo ita'e saliida eegaan ita'e booda shunkurtaa habba tokko cireetiin itti naqa jechuudha. Shunkurtaa kana xiqqisho gizeen bilcheessee lukkuu dhiqamtee harkaan xixiqqeessinee cirree itti neena jechuudha inshaallah. Honnooti akka agartan lukkuunis kana fakkaata inni itti cirree ittinene waliin bilcheessinaa itti idaana ammallee waan itti idaanu dinicha akka waliin dafeenu bilchaatu jechuudha. Maaliif yoo boodarranii dinichaan dafeenuuf hin bilchaatu walumaan akkanatti bilcheessina jechuudha. Kunoo gaamma qullubbii kiibii habbaa lama yookiin yoo katumattan tahees mata firiishan akkana tumtanii itti naquu ni dandeessan. Ani Ramadaana hundaniin godha ijoolleen hedduu jaalatti ka agartan ammaan tana filfil adiin itti naqee gizee bishaan akkana fixate jechuudha. San booda filfil gurraacha yookiin black pepper adii fi gurraacha honno kana chicken masala kana jira kana hedduu mi'eessu isa kanallee xiqqishootti neexanii yookiin malaaqaa cinaa takka jechuudha. Sanbootatti aansinee paprikaatti idaana smoke paprika yoo argattanis bareedaadha. Paprika sanboota mix mix akka gaarii goona jechuudha. Maashaallah mi'aan isaa hedduu bareedaa ture. yaa hedduu bareedaadha isinis try godhaa maashaallah. Irra guddaan keessa namni biyya alaa jirtan oovina ni qabdan oovina keessa waan neexaniif yeroo dheertuu isinirraa hin fudhatu. Maka agartan akkanatti gizee goggogee fuudhee double creamiin itti naqaa. Double cream bifa isaallee kanatti jijjiiree nu wayyeessa bifa isaallee ni bareecha. Sanboota maaliin godhe xiqqisho aanan itti idee ammallee hedduu miti xiqqishuma. Amma kun yeroo karitti bishaan isaa kana fixate waan itti idaanuutu jira. Cheese gosa lamaan faayidoome cheese adii fi cheese diimaa yellow orange I don't know kalarri maal akka jedhamu soogidda itti idee amma akka agartan akka gaggabaabbate akka agartan kun bishaan isaa fixatee jechuudha. Amma waan hin godhu jala dhaamseetiin gizee shoqabbanaaween cheese itti naqaa. Cheeziin itti naqe sana gosa kana gosa lamaan kana jechuudha. Warri UK jirtan as daaranii argattan machuur cheesii fi kaan diimaa isaa jechuudha. Kun gizee akka shoqabbanaawee itti naqee wal keessa daaqeetiin akkasiin lafa kaayee dhiisee jechuudha. Sanboota kunoo pastry puff kanaan qabaa. Ani wanni isaa odoon hin waraabin irraa darbe waraqaa isaa blookii isaa guutuudha. Mula waxiiniin godhee kana bal'isee isin immoo gosa biraa use godhuu ni dandeessan inshaallah boodarra isin agarsiisa akkam
kun amma akka agartan guyyaatti aanu jechuudha. Eegaan hin dhaqqabne guyyaa san godhuudhaaf sa'aan irraa dabaree so guyyaatti aanu firija bulcheetiin akkuma akka agartan kana akkanatti jidduun naqee sheeppii feetan irraa baasuu ni dandeessan isinii. Ani immoo sheeppii gosuma lamaan godhee sheeppiin tokko akkana kun fiddaniituma walitti maxxansitanii san booda shukkaadhaan wanni gootan. Sheeppiin kaan immoo akka sambuusaa fakkaata. Harka takkaan qabeetiin harka takkaan godhu jira. Istaandiin xiyyeennarra cabeetiin takka bitachuun qaba inshaallah. Bareedaan barbaadu jira kaaniin an fedhu naa ta'u hin arkanne. Kanammoo akka agartan akka gaariitti murane ture so akka gaariitti deebiseetii muru jira. Akka sambuusaatti like triangle shape finnee xarafaa fi xarafa kaaniin waliif finnaa. Ya sambooda shukkaadhaan akkana goone kan sheeppii bareedaa halinaaf jechuudha. Akkuma keenya hedduu bareedaadha akka nyaataatti illee wallahi ni taha yeroo biraatti illee even ramadaana alatti illee chipsii fi salaxaa bira gootanii akka nyaataa nama shukkaadhaan fideetiin xarafaa fi xarafa wal qabsiisa jechuudha. Sheeppiis nuuf baasa. Isallee akka waliin nu qabatu nuuf taha jechuudha. Akka gargar banamee keessa hin facaane jechuudha. Hedduu nu gargaara. Maybe harkaan isa kanumatti waliin maxxansuus ni dandeessanii. Yookiin immoo yoo hin cufne xarafaa fi xarafa killee dibdanii killeenis godhuu ni dandeessan. Kanaatiitu irraa salphaadha. Yookaan harkutti yookiin godhutti jechuudha. Yeah. I hope so manni keessan bareedaa je'eetiin yaada. Inshallah du'aadhaan raanfatina. Anillee inshallah du'aan isin raanfadhu. Mashallah so manni nu bira humaan jaa bareedaadha. Hedduu sin ulfaatu, hedduu sin oowwu, hedduu sin qabbanaa'u. Weezarri bal keessa nu bira kuta kan qabbanaa'u kuta kan rooba. Honno gamma akka agartan hunda godhee fixee sanboota akkanatti ableedhaan xiqqishatu gubbaa kana mummura jechuudha. Wanni kana godheef akka keessiniis xiqqishu nu bilchaasuuf sanii achittis sheeppii bareedaan uffannee jechuudha. Gizee bahuni bareedaa. Sanii achitti illee firiiz godhullee ni dandeessan hedduu gootanii dura akkana gootanii tiriidhaan keessanii firiizara keessa gizee tokko takka baratoo ta'e sanboota fiddanii miikaa keessa naayixan hunda akka sambuusaa akkasiis godhuu ni dandeessan. Nuti laakiin everyday fresh godhuun jaaladhaanii firiizarri kiyyaas bakka siin qabu tanaafi warri bikkee guddaa qabdan gootanii iftura kaayyachuus illee ni dandeessan. Honno gaama akkanatti tiriin ovenatti naqu gubbaa haayee jala isaa baking sheet jala haayee jechuudha. Gosa biraa honno isin agarsiisa. Puff pastry kun asdaas ni argattanii paundi takkaa fi wahii maraadha isin bal'istaniiti qiyaasa feetanii mummurtanii godhachuu ni dandeessan. Yookiin immoo chapaatii frozen chapaatii kanaanis godhachuu ni dandeessan. Kanaanis ni taha hedduu easyidha, hedduu bareedaadha, hedduu mi'aawaadha. Isa kana xiqqishoo lafa keessanii gizee xiqqishoo laaffate bakka lama murtanii isa jidduu keessanii wanni godhuu ni dandeessan jechuudha. Kanaanis godhuu ni dandeessan yookaan hin arkanne easyidha. Kana frozen chapaatii Asian shoppii bakka hunda ni jira, asdaallee ni jira. An xiyya kana asdarraa hin bitaa warri UK jirtan. Immoo bikkii ni argattan irra guddaa isaa. Amma gaafannoo toora isaa aftiraa dhihaatee jira. Oovina keessa naquufiin deema. Oovina iftira oobiseetiin jira. Odoon isa hin neene iftira oobiseetiin jira jechuudha. Amma killee habbata kanii dhawaa dhabeetiin sanboota burusha itti dibaniin fuudhee gubbaa isaa diba jechuudha.
warri freeze godhuu feetan killees kana dibdanii tiritiriidhaan dura keessanii eega xiqqishoo borodoo isinii tahee booda fuutanii mikaa isaa haayinuu dandeessan soo gizee godhuu feetan straight away freezer irraa baastaniituma oven naquu ni dandeessan jechuudha. Amma kun akka agartan eegaan killee dibee booda xiqqishoo abasuuddaa gurraacha irra godhee yookiin salliixaas godhuu ni dandeessan. Salliixa hin qabu abasuuddaa qofaan qaba. كسيتي خنوخا أوفنا نقي خنو لال ما شاء الله تبارك الله جزء به أرجاني سأكبر براتي ما شاء الله تبارك الله خنا فكاتا إن شاء الله تراي قد ada وان بريد ada وان إيزي ده هلزي ده سليته هنقبو لمن خيسا فوق أستريكي في وانا كسليته دايتي رجرتان خوني بريد ada أور إير فراير خيساس نقوني دنديسن ما شاء الله تبارك الله hopefully ni jaalatan jeetiin abdii qaba akkuma beekamu yoo jaalatan viidiyoo hiyana shareis godhaa commentis khatabaa likes khanna subscribes godhuun irraanfatina inshallah mas recipe biraatiin isiniifin dhufa inshallah hammasitti assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.